shama harka fuune akkam jirtu ani nagaa kooti waaqayyo nagalatu amma kan isinitti himu maqaa Qophii Wal-baruuti. Qophii Wal-baruu kana keessatti baay'een keessanii Facebook irratti wal beekna. Amma immoo warreen Facebook irratti wal barree karaa YouTube channel koo ilaalaa jirtan jechuudha. Ani maqaan koo Biqilaa Guddinaan jedhama. Har'a kan isinitti himu maqaa YouTube channel koo jiniin akka wal bartanidha. Maqaa YouTube channel koo Bikoo Tuu beektanii search gootanii YouTube irratti na argachuu dandeessu. Akkasumas YouTube channel koo kuni maal hojjeta seeduu fi koomediiwwan gaggabaaboo adda addaa akkasumas fiilmiiwwan baacawwan gosaawwan akkasumas darbee waan akka teekinooloojii kana amma danda'ame isin biraa geenye jechuudha. Egaa maal akka isin irraa barbaadu kana irratti subscribe akka nu gootanidha YouTube channel keenya. Subscribe akka nu gootanii kabajaan sin gaafanna. Kana dabalatee ammas namoota illee gara channel keenyatti fidanii akka subscribe channel keenya nu baay'isan siniin jedha. Kana irratti egaa ammas wanti dabalataan Facebook irratti jechuudha. Gareen waamaa memes kan jedhamu tokko jira. Waamaa memes ittiin search gootanii garicha keessatti join taatanii akkasumas qoosaawwan illee achi keessa jirullee dubbistanii akka ittiin bohaartan isiniin jedha. Kana irratti qophiilee keenya warra nama maqaa isinii dha'ee ni qabadheenii torbee walitti deebina. Ammasitti nagaatti.